Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Family One channel YouTube hiya kun channel YouTube Nas Furniture ti kun immoo Nasru Furniture dha. Akkam jirtan nagaa keessanii alhamdulillah nagaa kooti. Majlisi bareedduu miidhagduu tokko qabannee dhufnee jirra. Inshallah viidiyoowwan isii short viidiyoowwan isaa kaleessa TikTok irratti gadhiiseen ture. Sila kaleessa YouTube irratti illee gadhiisuun qaba ture garuu xiqqoo ifaan yookaan maabraatiin babbaddiin beeytanii biyya kanatti sababa saniif jecha carqii isaa hodhineen geessine ture. Amma immoo carqii isaa hodhinee irra hundeetti galchinee xumurree jirra inshallah. Majlisiin kun by the way majlisii baay'ee miidhagduu fi baay'ee bareedduudha. Majlisii kan akka agartan kanatti miidhagsinee bareechinee akkaataa diizaayinii ergameetiin faa goonee xumurree jirra. Amma illee waan noofutu jira garuu beebii tiraasiiwwan yookaan immoo gartee asirratti xaalli ka godhaman waan muraasa noofa isaan san immoo inshallah ijoolleen hojjetaa jiranii. Walumaa galatti majlisii kana fakkaatu kana miidhagsinee bareechinee xumurree jirra. Obboleettiin teenya qaalii kabajamtuuf jaalatamtuun biyya Kuwait irraa nu ajajatte I think magaalaa Hasaasaa geeffama. Meeshaalee biraattis nu biraa qabdi, doolaaba nu biraa qabdi, algaa nu biraa qabdi, gartee biffee nu biraa qabdi, tasriiha nu biraa qabdi, TV standii nu biraa qabdi, caammaa madaddaa yookaan kan kopheedha nu biraa qabdi. Akka sanitti gartee bareechinee saniinis xumurree fi jirra. Even if meeshaalee kaawwan I think TikTok irratti yeroo dabre tokko ji'oota muraasan dura gara ji'a 2-3 dura na fakkaata. Gaafa qalamii dibamu wayii waan muraasa wayii gadhiiseen ture. Amma immoo inshallah isallee boru viidiyoo isaa guutuu isin biraan geenna. Kanaaf namoonni majlisiiwwan akkana babbareedan kana ajajachuu barbaadan nu biraa karri keenya banaadha. Ammas obboleettiin teenya takka biyya Dubaay irraa majlisii kaaree 8 nu biraa qabdi. Akka gaariitti bareedee miidhagee kan dalagame kanis immoo halluu diimaadhaa fi filaawarii wayitiin akka gaariitti innis carqii isaa hodhinee jirra inshallah. Carqiin isaa hodhamee bareedee jira. Waan muraasa tofa jechuudha teessoo isaa xumuruu fi walumaa galatti majlisiin kun akka agartan kanatti bareeddee miidhagdee haala kana fakkaatuun qophaa'ee jira. By the way majlisiin kun kaaree 10 so akka agartan kanatti bareedee jira. Mee isinis laalaati daawwadhaa bareechaa laalaa koomentii sitti nuu kennaa deemtan jechuudha inshallah. Kanaaf akka waliigalatti diizaayinii kana fakkeenyaaf nuti agarraa tokko jenneen jirru diizaayinii kana obboleettiin keenya ofishiitii YouTube yoyit irratti na fakkaata mislenya YouTube yoyit irratti kan warra drama hojjetu tokko channel YouTube tokko irra ilaalte akkata kana na hojjedha jettee nutti himattee uummata akka rakkoon hin jiru jenneeni filannoon carqiitis kan ofishiitii by the way carqiin isin filatte yookaan carqiin viidiyoo sanirra jiru isa kanan turre carqii san argatu waan hin dandeenyeef jecha carqii filannoo kana dhiyeessineefi garuu kanas ta'ee nuti halluu biraa dhiyeessinee turre carqii kan akka gaariitti yookaan saffisaan argachuu hin dandeenye akka waliigalaatti saniif jecha eeggannee isinis obsaan eeggattee yaa fedhiin namaa kun garagara wallahi baay'ee tokko sababa carqii kanaatiif nutti mufataa turte maali jennaan fedhiin namaa kun murteessaadha. Kastamarii ta'uu wajjinu kastamariidhaaf immoo waan inni barbaadu san yoo isaaf hin ta'in yookaan akka inni barbaadu san yoo isaaf hin ta'in baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kanaaf nutis akkasitti yeroo dheeraa nutti fudhate carqii kanaaf ammas fakkeenyaaf carqii kun bifa diimadhaan bifa magaalaan bifa daalachaan waan garagaraatiin ni jira. Garuu wallaahi irra deddeebiidhaan si'a hedduu eegee soqee akka carraatti dheengadda bakka ajajaan xiqqilleen takka nu dhufte jechuudha. Xiqqilleen takka meetira 65 jechuudha. Akkasii nu dhufte isiisan Finfinnee irraa nu dhufte isiisan galfanne. Kanaaf fedhiin carqii kun baay'ee murteessaadha. Waan akkanaati inshallah. Akkasii xaawulaan jidduutis kun akkaatuma agartan kanaan kana fakkaata xumuramee jira. Walumaa galatti kun by the way haala teessuma lafaati waan biraa miti. Haala teessuma lafaatu sirrii wal qixxaawwan hin taaneef afaan banee jechuu barbaadeeti. Akkas inshallah kana gubbatti immoo gizaazoo yookaan mastootiitu gala. Akkas kan obboleettii teenya tokkootis immoo innis I think dudula geeffama nageellee geeffama waan akka kanaati I think nageellee geeffama natti fakkaata. Kan isaanii kaaree 8 kan isiitis carqiiwwan uffisnee jirra. Yaa baay'ee guddaadha isiitis mana keessa jira. Ol galchaa jiranii ijoolleen waan akka saniiti inshallah. Kanaaf innis boru yoo rabbiin jedhe kamisa boruutitti guutumaan guututti waan isarraa barbaachisu fa'aa goone murree
gadiin baasne jennee abdii qabna fedha rabbiitiin inshallah. Akkaataan diizaayinii halluutis carqiin filannoon carqiidha. Kan obboleettiin teenya filattee carqii diimaa barbaadde diimaa kana immoo filannoowwan biraa qabna ture filannoowwan kenneef sun itti ta'uu hin dandeenye isin hin barbaanne walumaa galatti filannoon isii isa kana kanaaf filaaworii yookaan immoo habaaboo kana fakkaatuu fi akkaataa kanaan hojjenne keessi immoo wanti layyatti godhu fireemii qaba. Fireemii jechuun geexii jechuu teessuma irratti illee bakka teessoo majlisii gara jalaatiin ta'an irratti illee geexii qaba. Ammas kanuma gubbaanuu ganaa gartee gara hirkataa kana gubbaatti gubbaa kanarraan jechuudha asirraan gana geexiitu jira. Geexii sun immoo hojjechiifamnee xumurree jirra. Qalamii dibuu nu gaafata waan ta'eef haa qalamii dibuuf isallee ijoollee bakka hojii kaan jechuu bakka hojii farniishara kaanititti bakka algaawwan doolaawwan itti hojjennu san achitti hojjetaa jiranii. Inshallah innis boru qalamiin dibama. Akka waliigalaatti garuu kunis jechuu waliigalatti kamisa boru haga jimaataatitti guutumaan guututti order goonee ofirraa kan xumuru ta'a jechuu akka waliigalaatti. Dabalataan immoo obboleettiin teenya maal nu biraa qabdi haati majlisii kanaatis algaa nu biraa qabdi akkasuma immoo maal inni biffee nu biraa qabdi qumsaaxinii nu biraa qabdi waan akkanaati inshallah. Kanaaf meeshaalee kanniin kan nama lamaa kana haala wal fakkaataa ta'een kan ofirraa feenu ta'a. Akkasumas immoo dabalataan obboleettiin teenya takkas Duubaa irraa algaawwan hagaadhaatti hojjetame keessaa algaa diizaayinii isaa adda ta'e brand kan ta'e ka ulaagaan isaatu baay'ee rakkisaa fi ulfaataa ta'e tokko nu biraa qabdi. Ammas doolaaba guddaa tokko nu biraa qabdi. Ammas dabalataan biffee nu biraa qabdi. Inni sunis hasaasa geeffama. Walumaa galatti hasaasadhaaf minimum makiina tokko ni geessina. Majlisiin diimaan yookaan bareedan isin agartan kun immoo natti fakkaata nageellee ta'uu danda'a. Mee herreega isaa hin beekne nageellee ta'uu danda'a bakki geeffamu waan akkanaati inshallah. Kanaaf namoonni meeshaalee biraa nu biraa qabdan fakkeenyaaf gara Zuwaay naannoo gara Baatuu meeshaalee horii nu biraa qabdan meeshaalee keessanis xumuraa jiran inshallah isiniif hin kennamin fe'u ta'a. Namoonni meeshaalee iddoo hedduu nu biraa qabdanii jirtanii hunda keessaniifuu yeroo isaa eeggannee sa'aatii isaa eeggannee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Akkasi akka walii galaatti garuu majlisii kana laala koomentii itti nu kennaadha inshallah. Haala bareedduu taate kanaan I think silkiin kiyyaa'u kaameraan isaa minalbaata da'iifa ta'uu danda'a. Silaa kana caala qulqullaa'eetu waraabame baay'ee natti tola ture. Waan akkanaati obboleewwan kiyya inshallah. Walumaa galatti viidiyoon tun karaa chaanala YouTube kiyyaatiin yeroo isin bira geetutti daddaftanii wal jalaa sheer gochuudhaan akka biraan nu geettan namoota hedduu bira akka nu geettaniin abdii isin biraa qabna. Plus dabalataan immoo inshallah irra deebiidhaan burullee viidiyoo bira irraa isinii waraabuu hin danda'a. Sababni isaatis tiraasiiwwan isinii jechuun beebii tiraasiiwwan jechuu asirratti hedduu tiraasiiwwan xaalleewwan sunniin minimum tiraasiiwwan gara 8-9 kibbiiwwan tokkollee yookaan immoo xaalleewwan gartee wanniiwwan makaddaa kanarra ta'anis gara 9 isaan sanillee akkasitti hojjetaa irra jechuudha. Akka walii galaatitti kana fakkaata namoonni viidiyoon keenya kun isinitti tole share subscribe follow illee nu tolchaa. Gara TikTokatiinis please na jajjabeessaadha. Gara TikTokatiin ani numaan jiru tapha keessa hin jiru TikTok kanaan kufeetiin lafa jira garuu YouTube kanaa wayyaayyu akkas inshallah kana caala isinitti hin dheerisu ulfaadhaa naa galatooma isinin jaalladha faamiliiwwan tiyya isinin kabaja. Warroonni meeshaan keessan isin jalaa nu bira turu yoo jiraate turuu yookaan isin jalaa tursiisuun nutti mufattanis qulqullinni hojii nuti isiniif qabnu yookaan hojii nuti isinii hojjennu immoo qulqullinni keenya kan nuti illee boonse isinillee boonsu ta'uu isaa gamanumaan akka nu hubattan barbaada. Ulfaadhaa galatooma.